Dhaggeeffattoonni fi daawwattoonni marii Bunaa Killaa akkam jirtu. Har'a keessummoota sadii qabadhee isinii dhiyaadheera. Keessummoonni kiyya Jaal Abdiyyuu Samuu, Jaal Quubsaa Sabaatii fi Jaal Abdataa Shukkeetii. Haala yeroo irratti keessattuu immoo bara haaraa 2020 ilaalchisee marii tokko goona. Kanaan walitti qabatee guyyaan har'aa kuni guyyaa wabooti. Guyyaa waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa kan itti kabajataa ture. Kanaanis walitti wal qabatee qabsaa'onni gameeyyiin kuni waan nu yaadachiisan qabu. Waan qabsoon Oromoo keessa turte, bu'aa bayii qabsoon keessa baate, amma immoo maal keessa akka jirtu, fuulduratti ammoo garamitti deemtu akka jirtu, kanarratti marii bal'aa godhuu deemna. Nu waliin turaan affeerraa kiyyaa. Mee dura qabsaa'onni gameeyyiin kuni ofumaa isaaniitii of barsiisanii akka jalqaban. Ofumaa mee ol barsiisaa, akka ofumaa ol barsiisan carraa isin haa kennu. Tole, Jaal Bokkuu hedduu galatoomi. Akkuma sana sagantaan marii Bunaaf Killaalleetti nu affeeruu kan keetiif hedduu galatoomi jennaa. Duraan dursee maqaa dhaaba adda bilisummaa Oromootiin ofii keessa jiruutiin jechuudha. Ummata Oromoo bal'aaf qabsaa'otaa fi miseensota keenya, hoogganoota keenya, firoota qabsoo bilisummaa Oromoo hunda keessaniinuu baga bara haarawaan isin gahe jennaa. Barri haaromni kun ka milkii, ka dagaaginaa, ka bal'inaa, ka injifannoo, ka shiraa fi wanni hundi keessaa qulqullaa'eetiin argitee gaafii ummata keenyaa keessatti deebifnu nuuf haa ta'u isiniin jedhaa. Itti aansuudhaan maanguddoonni keenya gaa asumaan isin barsiisu eega jalqabeetiin jedhe Jaal Quubsaa Sabaa miseensa koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromooti. Jaal Quubsaa Sabaa nama argitanii qabsoo ummata Oromoo keessatti bara 1976 dabalamee sochii kibba bahaa keessatti godhamaatiin ture keessatti maanguddoota hangafoota qabsoo kanaa warra akka Haji Abdullaahii Ganamoo waliin nama falmaa guddaa keessa ture jechuudha. Falmaa kana keessatti osoo addi bilisummaa Oromoodhaa, hoogganni adda bilisummaa Oromoodhaa keessattuu kan magaalaa keessa jiru warra duraanii nama akka Jaarraa Abbaa Gadaatiin, Mul'isa Abbaa Gadaafa warra karaa bahaatiin dirree qabsoodhaa seenan nama akka Badhoo Dachaasaadhaafa warra gamasiin seenanitti aananii gamanaan argitanii warri 76 qabsoo keessa ture. Isaan kanniini hoogganni magaalaa osoo gad hin bahin jechuudha kan Jaal Quubsaan qabsoo kana keessa ture. Boodagaa Jaal akka Iggazuu Bantee Faatini, Mu'ee Abdoo Faatini qabsoo Haji Abdullaahii Ganamootii fi Jaal Quubsaan keessa jiran keessatti argitanii dhufaniitiin lafa gadabii kana keessatti karaa aanaa Dodolaatii fi Hadaabbaatitti lolaatiin nama turani jechuudha. Jaal Quubsaan Faati lola gaafa argitanii namni akka Kadiiri Edatoo Faati keessatti wareegame lafa gadabii kana keessatti beekamaa namni akka Alamaayyoo Kinfee Ganamoo Faati keessatti wareegamaniitiin jedhani jechuudha. Keessa nama gaafa sana ture jechuudha. Jaal Quubsaan achii asis gara biyya Sumaaleedhaa nama deemee biyya Sumaalee keessatti argitanii warra jalqaba akka addi bilisummaa Oromootii fi Oromummaan biyya Sumaaleetitti beekamtu nama godhe keessaa tokko jechuu. Barattoota Oromoota yeroo sana agabanii Maqdashoo keessatti argitee wanni Oromummaadhaa kuyyoo Sumaalee abboo malee beekamtu nyaata didanii balbala UNHCR fuula duratti gaggabanii BBC'n dubbattee booda sanarraa sagaleen uummata Oromoodhaa akka Oromoodhaa beekamtu nama godhe keessaa tokko. Achii as gara dirree qabsootitti deemee irra guddaa dirree qabsoo keessa ture jechuudha. Falmaa kora 1989 adda bilisummaa Oromoodhaa irratti illee laga Gobeelleetitti miseensa gumii sabaa dhaabbataa nama filamee gaafatamaa siyaasaatiin jaalgalaasaa jalan nama bara dheeraa hojjetaa ture. Achii as illee argitanii eega chaartariidhaa baaneetiin jenne inni egaa Jaal Guutamaa yeroo sana karaa Baaleetiin Gabbaay Harargee irraa qunnamtiidhaaf dhufee Jaal Guutamaa waliin walitti dabalamee haga gaafa wareega Jaal Guutamaa illee nama waliin ture. Achii as illee egaa karaa kibba bahaa kanatti argitee zoonii Baaxuu Weelmalii kanneen hunda keessan nama gaafatamaan hoogganaa turanii jechuudha. Jaal Quubsaan gaa seenaa isaanii yoo jalqabe. Jaal Abdataa dur Jaal Abdataa dhaabaa jennaan shuukkee kana
maqamoorra akaakayyuutiin bara asaanu kana ofitti deebise malee abdataa dhaabaatitti beekamaa ayidaa dhaabaati nama ijoollummaadhaan qabsoo adda bilisummaa Oromootitti dabalamee jaal abdataan gaafa sochiin adda bilisummaa Oromoodhaa jalqabamtee bahaa fi karaa kibba bahaa zoonii baatuutitti baaletti as ceeteetiin jette jaal abbaa biyyaa roobaatii fi jaal mayiraa baalee fa'a yeroo sana sochii karaa sana keessa turanii aayidaalee gaafas dhaabatti dabalamte jechuu bara 1982 warra dhaabatti dabalamee dhaaba keessatti guddatee dhaaba keessatti eega guddatee booda fuudhee gaafatamummaa hojii adda addaatiin ture loltuu beekamtuu hojii lola keessaati haakimas ture akkasumatti gaa maayii falmaa diinaa irratti waga sadarkaa qaama ofii nama dhabe achi as gaa lola xibal'aallee walumaan keessa turre jechuudha gaa ajajaan buttaadha buttaafa jedhuuni dur maqaan isaa tokko buttaa yuunan yaadadha kanaafi argitanii lola xibal'aallee humna isaan achi dhufanii caalaa leencoodhaafa bultuu weebileefa waliin achi dhufaniitiin nutti makamanii waliinuu waltaanee lola xibal'aadha keessa turre jechuu ka 94 sana eega achi baay'illee gaa hojii boonsaa ummata keessatti garuu ajaa ummataatiin ummata ijaaruudhaan nama socho'aatiin ture bara 1989 keessa argitee koraatattamaa irra miseensa gumii sabaa dhaabbatatti filamee achi as hoogganaa adda bilisummaa Oromooti nama qooda mul'ataa qabsoo kanaaf qaama ofii cinaa awwaaluu qofa osoo hin taane kennaa ture jechuudha dhaabni faffaca'illee gurmuu qabsaa'otaa walitti qabee ifaajee bu'uuressuudhaaf argitee tattaaffii guddaa godhaa ture adhallee argitanii hoogganaa adda bilisummaa Oromooti hoogganoojii gameeyyii fi qabsaa'ota akkanaa kana ana namni hedduun na beektanii ana Abbiyyuu Samuu yeroo hedduu waan miidiyaa irratti wanna jedhuu fi isiniif gabaabseetumaan bira dabraa jaallan gameeyyii kanaa fi bu'uuressitootaa fi akkasumas hoogganoota gameeyyii kanaanis guyyaa akkanaa kana dhufanii isaan irraa waa barachuu nullee waan dandeenyu itti dabaluudhaan deemu carraa kan argachuudhaa fi hedduu gammachuutu natti dhagayama. Irra deebi'ee isinis warri sagantaa marii bunaaf killaa ulfaadhaa jechaa ummata keenyaanis qabsaa'ota keenyaa fi akkasuma firoota qabsoo keenyaatiin illee baga bara haarawaa 2020 guyyaa wobootiin isiniin gahe jedhaa bakka dhaaba kiyyaa bu'eetiin jechuudha. Barri kun yeroo akkas jedhani waan guyyaa wobootiif hondhaa qofaa miti ammajiin kun nuufi akka Oromootitti aadaa ummata Oromootittu ammajiin kun barri kun baruma keenya akkuma Oromootittu Oromoo sirna gadaatittu nuti kalau kaawannu ammajii kan irraa tokko jenneeti jechuudha. Guddinni ummata Oromoo dagaaginni ummata Oromoo ummanni Oromoo ummata sivilaayisti ta'e ummata argitee dhugumatti neetiif ta'uun isaa maalirraa mul'ata lakkoofsi aadaa ummata Oromoo illee akka warra Awurooppaatii fi ummata biyya guddatanii kana waliin deema jechuudha. Amma ka Itoophiyaa yoo fudhattanii jettani barri isaan itti laakkawatan kanaa gadi jechuudha waggaa 8 akkuma aadaa Oromootittu ammajii gurraan dhala bitotteessa inni akkasin lakkaawannee ka deemnu kana irraa ummata Oromoo badhaanis akkuma sana argitanii baga bara haarawaa kanaanis isiin gahe jennaa kanuma irraa bu'aa jaallan. Ayyee namni asirratti yaada dabalataa qaboo jiraate carraa isinii kenna jaalabiyyuu beeksisuus ta'ee yookaan ammoo bara haarawaa ilaalchisee wanni jettanoo jiraate carraa isinii haa kennu. Tole jaal bokko haala kana nu anjessu keetti fi tutti galateeffannoo galatoomi siin jedha. Akkuma jaalabiyyuu nama kaasee jira guyyaan kuni guyyaan bara haarawaati barri haaruufni bara haarawa qofa osoo hin ta'in bara guyyaa wabootii jechuudha. Guyyaa waboon itti gartee qabsoo itti eegale waan ta'eef jecha bara lama gartee ayyaanota lama qabu irratti gartee dhufanii jiranii jechuudha. Kanaaf jecha barichi bara haarawaa kuni hunda keenya bara milkii bara injifannoo bara badhaadhinaa rabbi nu haa godhu. Badhaadhina jechuun ka bara namni keenya itti fuulduraan itti rabbi nu haa godhu jennaa jechuudha. Guyyaa waboo ammoo kan guyyaa ayyaana waboo kan waboon itti jalqabame ta'uu isaatti jira qabsoo hidhannoo itti eegale waan ta'eef jecha guyyaa adda bilisummaa Oromoo biratti gartee kabajaa guddaa yaadannoo guddaa qabu waan ta'eef itti kabajnaa har'a osoo hin ta'in gaafa gaara keessa jirru iyyuu bara baraan kabajnaa jechuudha. Kabajaan kun immoo kan akkasumatti ayyaana kabajan qofa osoo hin ta'initti waan waggaa dabre keessatti gamamu maal dallayne maal hojjenne
milkii maaltu jira dadhabbiin jiru maal fakkaata jabinni jiru maal fakkaata jedhanii gamaggaman ammoo bara haarawaa keessatti ammoo maal godhuun akka jiraatu itti namni itti wal jajjabeessee itti karoorfatee itti lafaa ka'u waan ta'eef jecha ayyaanni kun ayyaana akkasiiti jechuudha. Kanaaf hunda kennayyuu qabsaa'ota qabsoo bilisummaa Oromoo keessa turan haa ta'u uummata bal'aa haa ta'uuti baga bara haarawaa kana nuun gahe isiniin jechuu barbaadaa jechuudha. Kan biraa jaalabbiyyuu waan ilaalu ni akkuma inni bal'isee waa'ee kenna waa'ee seenaa kenna waa'ee waan keessa dabarre bal'isee ibsetti inni nu akkuma jedhe gartee nama miidhaa kanarra yeroo dheeraa asirratti mul'ataa ture waan ta'eef jecha qooda fudhataa ture waan ta'eef jecha guddoo akkasuma waan jedhu qabu haa ta'u ammoo jaalabbiyyuudhaan bara 1991 irraa kaasee qabsoo Oromoo keessatti gartee nama hirmaate hirmaanni isaa ammoo hirmaata laafaa miti tokkoffaan gara qabsoo hidhannootiin nama qooda kenne itti dabalee ammoo nama ogummaa isaatiin haakimummaa isaatiin dandeettii isaatiin gartee hidhannoo qabuun qabsoo hidhannoo keessatti miseensota keenya kan lolarratti madaayan lolarratti gartee miidhaan irra gahe tajaajilaa ture kan ammoo fayyaa qaban ogummaa isaatiin waan danda'uun bakka meeshaan hin jirretti bakka wanni silaa barbaachisu nama ogummaa kana qabuuf hin jirretti ogummaa isaatiin waan dandeettii isaatiin gartee gargaaraa ture waan ta'eef qoonni isaa laafaa miti jechuudha. Kanaaf achirraa jalqabee sadarkaa adda addaatitti sadarkaa hoogganaa turee jidduutitti akkasumas immoo sadarkaa hidhameetii irratti gartee nama hojjetaa ture waan ta'eef jecha qoonni inni jedhe laafaa miti jechuudha. Kanaaf tattaaffii inni godhe achirraa jalqabee akkuma ammaatittuu qabsoo keessatti turuu isaatiin waan dandeettii isaa keessa jiru qooda kennaa jira. Kanaafuyyuu miseensota buuleeyyii qabnu keessaa hooggana qabnu keessaa nama tokko waan ta'eef kanaafuyyuu gaa innillee nama akkasiiti jechuudha. Yeroo kennu qusachuudhaaf kanumaan irra dabraa jechuudha. Kana waan ta'eef walgahiin kenna yookaan immoo mariin kenna marii killaabunaa jettanii waamtanii kanaaf mariin killaabunaa kenna kuni milkiin haa ta'u badhaadhina haa ta'u kan immoo tuyyuu gartee uummanni kenna itti wal dhagahee tokkummaa wal jala deemu rabbiin haa godhu. Kanaaf yeroo marii jalqabnee jenne maal gartee maal irratti akka haasofnu garuma keessaniin nu wantaa jettanii ammaaf ammoo kanuman jedhee irraa bu'aa jechuudha. Bareeda jaalla abdataa ati waan jettu yoo qabaatte carraa fudhu. Ani humaan jedhu marimatti seennu xiqqoo suuraan kiyya mul'ata isin biratti? Inni hin argana. Oh, okay. Ayyee bareeda ani. Hin argana. Yaalba baga galatoomii walitti nu qabdee haala kan nu anjeessuudhaafi waan jaallaan jedhan kana caalaa waan hin jedhu hin qabu. Jaalabbiyyuun gartee dirree qabsoo keessatti waraanni bilisummaa Oromoo akka haadhatti ilaala. Haadha abballee mi haadhatti ilaala. Nama akkasiiti nama gartanii haala hamaa san keessatti humna keenya wal'aanuu tajaajilu inni nama waa'ee fayyaa barate nama qooda guddaa kennaa ture nama hedduu waraanni jaalatu kabajuu nama dandeettii qabu nama obsa qabu gartee akkasuma jechuu barbaada galatoom silaa jalqobsa yeroo dheeraa waliin turre wal beeyna dirree qabsoo irra waliin turre bara dargii dura waliin lolaa turre gartanii jalqobsaanis akkuma jaalabbiyyuun jedhe gartee barruu garaagaraa qopheessuu keessatti qooda guddaa kennaa ture. Ammas dabbaloota leenjisuu mooraa keessatti dabbaloota jaarmaa dhaaba kanaa yeroo leenjiin garaagaraa godhamu waraana dirreetti leenjisanii baasan barnoota siyaasaatiin qaruu waan garaagaraa irratti qooda guddaa nama kennaa ture. Bara dheeraa Seentraal Komitii Adda Bilisummaa Oromoo keessatti nama ture. Koree jiraachuutu keessallee nama akkasiiti. Nama jiruu isaa guutuu ganna qabsoodhaaf manaa bahee ganna 46 moo something itti gartee maatii isii argee jechuudha. Inni ijoollee dargaggeessaa manaa bahee inni jaarsaa sadarkaa kana gahee dhiyeenya kana kun waggaa tokko keessa maatii isii argee. So jaalabbiyyuullee jalqobsallee nama akkasiiti. Kanuman jechuu barbaade galatoom. Bareeda qajeelumatti gara marii kenna kan har'aatti seenaa aganayoo wal barsiiftan I think bareedaadha. Duu gahaadha. Ibsa gaarii kennitanii. Mee gara qabsoo isin hundinuu qabsaa ta'u gameeyyiidha. Waggaa dheeraa qabsoo mooraa bilisummaa Oromoo keessa turtanii.
Mee qabsoon akkamitti jalqabamte waan jedhu gaggabaabsaatuma namni keessattuu dhaloonni ammaa kun akka hubachuu danda'u daqiiqaa lama fudhaati gabaabsaatuma mataa dhahaati mee nu ibsaa. Baay'ee bareeda. Kanaaf anumatti isin jalqaba. Qabsoon akka itti jalqabamte qabsoon guyyaa tokkoon yookaan yeroo bara tokko keessatti waan jalqabamee miti. Qabsoon Oromoo bara dheeraa turte. Yeroo mootummaan Minilik jechuun Impaayirri Itoophiyaa ijaaramu bara 18 dhuma isaarraa kaasee kan Minilik biyya teenyatti duule irraa jalqabee Oromoon mootummaa Habashaa kan itti duule sana ofirraa dhorkuudhaaf ofirraa ittisuudhaaf qabsoon guddaadha. Ergammoo inni humnaan qabatee jedhillee ammoo deebisee ofirraa kaasuudhaaf fincilli inni godhe bakka amanamuu martinuu beeku jechuudha. Kanaaf dhawaatuma deemee dhawaatumaan osoo deemuu fincilli kuni bara 1960moota dhaqqabee jechuudha. Bara 1960moota keessa qabsoon hidhannoo kan waggaa 8 walitti aansee deeme Baalee keessatti Jeneraal Waaqoo Guutuutti hogganamu jalqabee achumarraa kaasetti mootuyyuu Walgahii Maccaa Tuulamaa walakkaa Oromiyaa keessatti bifa karaa ijaarama namoomaatiin misoomaatiin jalqabe jechuudha. Agartanii maaliif qabariin jiru isa waan ta'eef jecha agartanii karaa siyaasatiin ifatti bahanii waa godhuu waan hin danda'amneef jecha maqaa ijaarama namoomaatiin maqaa ijaarama misoomaatiin qabsoon eegalamee jechuudha. Immoo yeroon barattoonni Oromoo biyya magaalaa Finfinnee keessatti kutaalee Oromoo hundarraa keessatti walitti dhuftee yeroo jettu Oromoon achirratti ilmaan Oromoo gamaa gamanaa dhufanii wal baratanii turanii jechuudha. Wal barachuun isaanii rakkoon uummata keenyarra jiru kutaalee Oromiyaa cufa keessa jiru wal fakkaachuu isaa gabrummaan akka tokko isatti uummata kanarratti haraqaa jijjiiramuu isii namuu yoo wal odeeffatee jedhu adda Oromoon akkuma tokko gabroome ta'uu isaa namni wal hubatee sana keessa immootuyyuu qabsoon hidhannoo kan Baalee keessatti Jeneraal Waaqoo fa'aan hoogganamtu sun yeroo jalqabamtee jettu hamilee guddoo uummata keenya garaachaa jiru haa ta'u, qabaa jiru haa ta'u, jiruu fi qaqqaaba jiru haa ta'u, xiqqoo isaatu qabaa jiru haa ta'u, gurra itti kennee caqasuu jalqabee jechuudha. Haala sanirraa ka'uudhaan Walgahii Maccaa Tuulamaa sun ijaaramee Walgahii Maccaa Tuulamaa yeroo ijaaramee jedhu akeekni isaa maali? Uummata keenya misooman fuuldura agartee akka misooman argatu godhuu akkasumas immoo Oromoota Oromiyaa addaan ibsitee jette walitti hidhuudha mana barumsaa jajjabeessuudha babal'isuudha wanneen akkasii gara akka fakkaatuu fi karaa siyaasatti ilmoo siyaasaa akka uummata keenya bira gahuun turee jechuudha. Haala kana keessa osoo akkasuma jiramu waldayiin kun osoo hin turin yeroo gabaabaa keessatti akka diigamu ta'ee jechuudha. Mootummaan Habashaa itti dammaqee yookaan immoo tuyyuu haalli inni itti deemu kun kan isaan baafne kan isaaf barataa waan hubateef jecha akka ijaarameen sun diigamu godhee jechuudha. Achuma keessatti addi bilisummaa Oromoolleen karaa nagayaatiin qabsoo Oromoo adeemsisuu waan hin danda'amneef jecha qabsoo siyaasaatii fi qabsoo hidhannoo walitti qindeessuun barbaachisaa waan ta'eef qabsoon hidhannoo qofti homaa hin buufne waan ta'eef maaliif qabsoon hidhannoo kan waggaa 8 Baalee keessatti adeemsifamaatiin hin turte bifa gartee qabsoon siyaasaa bira hin jirre jecha gartee waan yeroo waggaa 8 boodatti gartee kan biyyoonni alaa itti tumsanii warri akka Ameerikaa, warri akka Soomaaliyaa, warri akka gartanii Israa'el itti tumsanii waan dhaamsaniif jecha kanaafuu qabsoon siyaasallee itti dabaluun barbaachisaa waan ta'eef akka kanaan bara 1973 addi bilisummaa Oromoo akka ijaaramu koroon tokko ijaaramee achumarraa ka'anii 76 sirnaan ifatti gartee addi bilisummaa Oromoo hundeeffamee turee jechuudha. Achirraa jalqabee qabsoon hidhannoo keessattuu kan bara 1974 yeroo mootummaan Haile Sillaasee garagaluuf deemu keessatti ilmoo qilxuu haa jalqabanii jedhan sunis osoo hin turin waan dhaabdeef jecha marraa lammataaf immoo bara 1976 qabsoon hidhannoo jaarraa abbaa gadaa fa'aa jalqabamtee turtee jechuudha. Achirraa kaasee qabsoon hidhannoo sun kan adda bilisummaa Oromootiin hoogganamtu dhagaa dhiyeenya kanaas itti gartee
soolirra fincileen adeemsifamaa turtee jechuudha. Haala kana turee jechuudha. Gara kaaniin immoo qabsoon Oromoo kan jalqabamte biyya keessatti handhuura biyya keessatti waan ta'eef jecha haala hamaa diinni immoo tuyyuu Oromoo irratti xiyyeeffatee Oromoo dhabamsiisuudhaaf Oromummaa dhabamsiisuudhaaf waan deemuuf jecha diina guddaa gartee kan qabsoo Oromoo balleessu waan ta'eef laaftutti namni keenya walitti gartanii qabamuu hin dandeenye jechuudha. Bifa gara jalqabatti bifa maandheetiin jalqabde egasii ammoo qabsoo hidhannutti illee gadi ba'amee jennaan immoo dhiibbaan adda addaa qabsoo gartee keenya irratti xiyyeeffatamee turre jechuudha. Keessattuu gara bayaa kanaan kasilaa gartanii namni silaa ollaa fiduu hidhan lafaa kaa jedhanii kasilaa ollaa qabnu Soomaaliyaa qabna bifa hedduu wal fakkaannaa ilmaan kuushii waliin dhalanne akkasumas immoo afaan keenya gartee walitti deema. Gama biraatiin immoo tuyyuu aadaa fi kun illee waan wal fakkaatu jecha gartee nama waliin dhalate waan ta'eef silaa namni Oromoo gargaaruu qabu Soomaalee turte. Soomaaliyaan immoo dantaa ofii intarastii ofii gartee biyya keenya irraa himannaa waan qabduuf jecha adda bilisummaa Oromoo kasilaa qabsoo kanaaf gartanii lafaa ka'ee jedhe sana gargaaruu hin dandeenye qabsoo Oromoo bira dhaabbachuu hin dandeenye kun immoo gartanii gufuu guddaan ta'ee ture jechuudha. Haala akkasiisan biyya keessatti illee immoo mootummaan Amaaraa mootummaan Habashaa sun dhiibbaan irratti godhee waan tureef qabsoo irratti waan godheef jecha laaftutti gartee qabsoon kun wal qabatee ittitee akka silaa barbaadamutti gartee wal faana yookaan immoo humna tokkoon gara tokkotti dhiibbatee deemuu hin dandeenye jechuudha. Akkasumas immoo fuula dhihaatii yoo fudhannee jenne gara bayaa kanaan qabsoon bifa barbaadamu Soomaaliyaa irraa waan dadhabeef gara dhiyaatitti illee yeroo itti dabalamee jiru akkasumas immoo dhiibbaan gara saniin illee keessattuu mootummaan dargii yeroo sana keessatti jiru warra SPLA ka Suudaan amma biyya argatanii bilisoomanii jira warra SPLA kanaan loltoota yeroo sana jirtuun meeshaa itti hidhee qabsoon Oromoo akka fuula sanaan hin deemnee fi biyya keessa hin seenne godhuudhaan gargaaraa ture jechuudha. Haala akkasii keessatti dhiibbaa guddatu qabsoo Oromoo irra gahee jechuudha. Haa ta'u ammoo qabsaawonni yeroo sana keessa jiran dhiibbaa kana hundarra aananii amileen isaanii osoo hin cabin wareega barbaachisu namni kafaluudhaan akka silaa barbaachisutti gartanii yoo hanqatamillee waan danda'ame qabsoo kana dhiibamee qabsoon kun bara 1991 akka uummata keenya keessa seenu godhamee jira jechuudha. Kanaaf milkii guddatu bara 1991 achi dhufuun kenna uummata keenya keessa qabsoon tun seenuu isiitiin injifannoo guddatu irraa argame jedhee yaadaa jechuudha. Akkasumas jaallan waliin turullee jedheen abdataa jechuudha. Kanaaf haalli qabsoo keessa jiru qabsoon kun itti deemee as geesse kana natti fakkaataa jechuu hin jedhee kanaaf waan irraa fi booda itti dhufaa jaallaniif bakka kennaa yeroo kennaa fi hangarumaan jedhaa jechuudha ammaaf. Yaa wanni itti dabaltanoo jiraate gaggabaabsaatumaa tuttuqaa hundeeffama irraa kaasee waan haga sadarkaa ammas dhiyoo kanatti barootaas dhiyoo kanatti keessa jennee jaalquubsaan tuttuqanii jiru. Isinis wanni itti dabaltanoo jiraate chaalenjii illee waan tokko tokko tuttuqaati garuu immoo gaggabaabsaati waan namni kun tuqee irra deebi'uun barbaachisaa miti. Haala saniin mee wal harkaa fuudhaati itti haa deemnu. I think jaalquubsaan akka gaariitti lafa kaa'an jeetii yaada. Qabsoon uummanni Oromoo erga gabrummaa jalatti kufeetu guyyaa taa'in beeku. Bifa garaagaraatiin bifa fincila adda addaatiin fincilli garaagaraa godhamaa ture. Bifa jaarmaa siyaasaa akka fakkaatuu fi mul'ataan akkuma jedhame gaafa Jeneraal Waaqoo Guutuufaan 62 naannoo 1960moota keessa kan isaan 62 na fakkaata yeroo isaan gartee biyya ollaa deemanii achumarraa dubbiin babal'attee as geette warri as aanus kabacaatu lama adda bilisummaa Oromoos mooxannuma yeroo sana Jeneraal Waaqoo Guutuufaan godhan sana maal fa'aatu isaanirraa irratti kan jedhu mooxannoo isinirraa barachuudhaan bifa jaarmaa irra ifaatee tokko tolfachuutti gartee seename sun bakka adda addaatti elemoo qilxuufaa as dabalatee ammoo gara dhumaa kanarratti jaaraan abbaa gadaa faanis eegas ammoo ABO'lleen gartee jooyin gartee sochii jaaraan abbaa gadaa faanis gaggeessaa ture san jooyin godhanii waaltoominni argamee achirra ABO jedhamee socho'uun achumarraa dhufee gartanii haalli yoo ka girgaalamu ta'e
akkuma jaalqubsan kaasanii jechuudha. Tole ulfaadhaa jaallani anis wanni biraa guddaan ka dabalu hin jiru garuu waan tokko wanni ummanni Oromoo beekuu qabu. Jenereeshinni amma lafaa dhufe kun beekuu qabu wanni tuttuqamuu qabutu jira. Yeroo hedduu argitanii wanni bira daddarbamutu jira jechuu barbaadeeti waan kilirfaayi godha waan jaallan jedhan irratti. Akkuma jaalquubsaan jedhani eega gaafa koloniin ummata Oromootitti dhufee ummata Oromoo cabsee irra qabsoon ummata Oromoodhaaf bifa adda addaatiin itti fufaatu. Bifa ammootuu qindaa'eetiin deemuun qabsoo gara kibba bahaa kana yeroo hedduu kabaali keessatti godhamaa ture kana namoonni hedduun as butanii waaqoo guutuu irraa jalqaban. Tokko bakkiteen haayilaayitu godhuu barbaadu bakka kana. Qabsoon kibba bahaa keessa godhamaa ture waaqoo guutuu irraa hin jalqabamne. Rabbi rahmata isaanii haa godhu. Kan waan ani isinii himu waan ufii beeknu waan isa arraba isaa irraa waaqoo guutuu irraa osoo lubbuudhaan jiru ani gaafadhe irraa ummata kennaaf hima. Qubeen ammaa jenereeshinni ammaa dhaloonni ammaa beekuu waan qaban. Qabsoon kibba bahaa keessa jalqabamaatiin turte bifuma adda addaatiin loloonni adda addaa dur irraa jalqabee godhaa ture. Amma fakkeenyaaf naannaa keenyatti waan amma maqaa marii bunaa killaa ati jetteetiin fidde kana yoo ka fudhannu taate gaafa dur jaarraa feela coofaatii lolaa turan gaafa bu'ii falama adhaafa jiran waa'ee bunaa killaa kanaan socho'aatiin turan jechuudha gamaayii deebanii harka kennatanitti. Garuu qabsoon gabrummaa irra bifa meeshaa fuudhuutiin harka ol fuuteetiin lolte waayyuu teessoo fa'a namni duraan jalqabe. Qabxii kana naa qabadha. Namni qabsoo kibba bahaa keessatti jalqaba rasaasa dhukaasee falmaa diinaatitti seenee jedhe waayyuu teessoo. Waayyuu teessoodhaafa irraa fuudhanii Muhammad Gadaa Qaalluu faati itti fufan. Muhammad Gadaa Qaalluudhaafa eega itti fufanii qabsoo kana dhiibaatiin turan booda argitanii Muhammad Gadaa Qaalluu karaa dhuunfatamee qabamee goobba fidamee namni gariin fannifamee jedha namni gariin summiin waraanameeti jedhama garuu inni bokokee jira jechuudha waattee baritiis wareegni sun mudate. Kana irraa waaqoo guutuudhaafaati fuudhan. Qabsoon kibba bahaa keessatti gamanaan jalqabamte bifa akkasii sana akka laallamtu barbaada jechuudha. Amma baalee kana keessatti baalee bahaatii fi baalee dhiyaatitu jira jechuudha. Isiin amma ani isinii kaasu tun qaacheen dhaabadhuutii ol garagalii lafa jibri jedhamtu tana dhaabadhuu ol garagaliiti bifa sana qabdi. Karaa gadaanu achii gaditti warri jalqaba qayeetiin meeshaa fuudheetiin saanjaa dheeraa qawwee saanjaadhaa fuudheetiin galeetiin biyyaan lolaa ture Aliyyii Daadhii fa'a jechuudha. Aliyyii Daadhii fa'aatiin fuudhanii eega galan booda jenereeshinni ilmaan buleetii fi warri achii asii itti aanan. Hadha namni argitanii waa'ee Aliyyii Daadhiidhaaf dubbatu hin jiru jechuudha. Argitanii warri jalqaba dhaqee qawwee fuudhee karaa asaanu kabeeltoo kurkurruu kanaan biyyatti deebi'eetiin jedhe Aliyyii Daadhii fa'a jechuudha. Tokko isa kana haayilaayitu godhuu barbaade. Isaa asigaa namoonni akka Useen Bulee fa'aatiin warri achii asii kunniin itti aananiitiin argitanii gadi bu'anii bifa waraanaatiin uf ijaaranii ol deebanii meeshaa qawwee guddaan lolaatiin turani malee qawweelee sana dura fuudhamte loloota sana dura turetu jira jechuu barbaadeeti. Inni biraa wanni an bakka kanatti tuquu barbaadu addi bilisummaa Oromoodhaa bu'uureffamuun 73 fi 76tti as butaa namni himaa deema. Addi bilisummaa Oromoodhaa sana dura sochiin lafa jalaan turte. 69 irraa jalqabdeetiin jechuudha sochiin ka turte kan adda bilisummaa Oromoo. Sochiin namni jedhu sochii barattootaa fi warroota amma lubbuudhaan hafanii fi dabranii kana fudhatanii dubbatan. Haaji Huseen Suraafaatini walda Maccaaf Tuulamaa keessa cinaan jiraataa cinaadhaan argitanii sochiin isaan godhaatiin turan kana dura jechuudha. Gaafa amma 73 biyya seenanii silaa maqaa adda bilisummaa Oromoodhaa kaayan sana murni kun qaata argitee Sumaalee dhaqee Sumaalee irraan haga biyya Arabaa deemee biyya Arabaa jiraa jechuudha. Meeshaan amma fuudhamee galeeni elemoo qilxuufaati dhukaase jedhamullee meeshaa gaafa sana Huseen Suraafa irraa Huseen Suraafa'a biyya alaatitti gadhaabanii dippiloomaasiidhaan haala jiru tartiibessanii meeshaa namni adda qoodamee jaarraatti karaa Zeeyilaa karaa gadhaanuutiin karaa Argeessaatiin akka seenamu Sumaaleelaandiitiin
gamanaan ammoo karaa obokiitiin affaariin keessa elemo faati abbaan anaajinaa ka amma lubbuun jiru fa'a warri kunniin qawwee fuudhanii biyya akka seenan godhamee Haji Huseen ammoo dokumentii fudhatee biyya seenee maandhee biyya keessa jirtu ta Finfinneetiin walitti dhufe jechuudha. Maandhee tana irratti moggaasaa maqaa adda bilisummaa Oromoodhaa kana yeroo lafa kaayanii irratti wal dhabbiin dhufte jechuudha. Wal dhabbii biraa osoo hin taane moggaasaa maqaa irratti. Haji Huseen Faatini qabsoo cunqurfamtoota Oromoodhaa haa jennu, qabsoo cunqurfamtoota Itoophiyaa haa jennu jedhe. Maaliif itti milkoofnu? Ummanni Oromoodhaa ummata bal'aa guddaa biyya tana keessa jiru yoo ummata Oromoo qofa jennee ummata Oromootitti qabsoo as qabne diddaan nutti heddummaata. Oromoon nu dhabamsiifti jedhanii duulli nutti godhama. Qabsoo cunqurfamtoota Itoophiyaa jenneetiin haa jalqabnu. Qabsoo kana kan hoogganu nu ilmaan cunqurfamtoota Oromootii fi sabaaf sablammoota biraatitu keessa jira. Karaan itti milkoonnuu fi karaa gabaabaadhaan bakka fiixa geennu kana jedhe jechuudha. Lakki akkas ta'uu hin ta'u maqaa adda bilisummaa Oromootiin bara dhufaa dabraa Itoophiyaa tanatti wanna ta'aatiin hin deemnu ka jedhamuuni bakka sana wal hubachuu hin dandeenye sagalee wayyabaatiin Haji Huseen Suraadhaa injifatamaniitiin jedhanii jechuudha. Kun maqaa adda bilisummaa Oromoodhaa ka jedhu sagalee wayyabaatiin caali. Wanni adda bu'uura irraa adda bilisummaa Oromoodhaa keessatti nu sakaalee socho'uu nu dhooggee bakka tokko nu ga'uu dhooggee jedhu wanni hoogganni kennallee adda bilisummaa Oromoo akka qabsoon dheerataa dhuftee injifannoo dhabameetiin jedheen rigireet godhanii argitee yeroo adda addaatitti dubbataatiin turani warri gaafa sana waan kana keessa lubbuudhaan jiran kadhallee lubbuudhaan jiran booda argitee kadha lubbuudhaan jiran akka leencoo laxaafaatinuu deebi'anii waan kana laalanii karaan ittiin wanna goonu biyyiti tun biyya Oromooti lafti tun lafa Oromooti ummanni Habashaa kun alaa dhufee lafa tana irra qubatee jira. Oromoo jechuun Itoophiyaa jedhamtu tana kanaaf biyyaaf biyyee teenna dhiibnu karaan gabaabaan ittiin wanna taanu karaa kana jedhanii adda namuu gaabbee fudhatee deemaaru karaa gaafa sana itti didani jechuudha. Kanaaf qabsoo Oromoo yeroo hunda as qabanii wanna godhuu miti nama haqa itti qabu nama seenaa itti qabullee seenaan isaanii dhokataa akkasitti deeme jechuudha. Seenaan Haji Huseen Suraa fa'a kun waan ifa lafa jiru waan nu'uuyyuu hoogganni nu dura jiru ittiin nu barsiisaa nu'uu dhagayaa ittiin guddannee jechuudha. Bifa akkasii sanaan deemamee booda argitee qabsoon adda bilisummaa Oromoo kopxooftee tumsa dhabdee sabaa fi sablammoonni biyya keessa jiran hundini akka waan Oromoon dhabamsiiftuutitti ija shakkiitiin ilaalee akkanatti dhabamnee dhiibamneetiin teenne jechuudha. Achirraa wanna jedhaatiin dhufte jechuu barbaadeetiin gaafa sanarraa wanni itti dabaluu barbaade kun akkuma jedhamu sochiin kibba bahaatiin godhamaatiin ture. Sochiin Maccaaf Tuulamaa keessa godhamaa ture. Sochiin afran qalloodhaa karaa bahaatiin godhaatiin turani. Kun hundi maal ta'e jechuudha. Walitti dhufee sababa Maccaaf Tuulamaatiin wal argeetiin bifa akkasiitiin qindaa'ee deemee addi bilisummaa Oromoodhaa sana keessaa ol ba'e malee waan addi bilisummaa Oromoo 73 jalqabe 76 ka jedhamu kuni ka 73 guyyaa maqaa moggaasaa sana irratti Finfinnee keessatti dhossaadhaan jalqabameetiin irratti wal wanna jedhanii bu'uureffamee jalqabame. Ka 76 ka korri seeraan itti godhamee hooggana ofii itti filatamee fi achitti as butaniitiin jedhanii jechuudha. 76 ka korri irratti godhamee Hayyu Dureen Magarsaa Bariidhaaf irratti filamee jechuudha. Elemu Faati akkuma dura Jaalquubsaan jedheeyyuu sana dura 74 jechuudha ka wareegamanii jedhan. Meeshaan kun sana dura ka gale jechuudha 70moota keessaa jalqabamee ka awwaalame deebanii seenanii fuudhanii jechuudha. Itti fufni qabsoo adda bilisummaa Oromoodhaa akki itti fufteetiin deemteen isa kana. Qooda argitee abboonni keenna ummanni keenna bifa adda addaatiin socho'aa turaniitiin deemanii sochii bifa jaarmaa namoomaatiin biyya keessatti ijaaramee kana keessaa maddee gadi bayee jechuudha argitanii. Kanaaf yeroo hedduu seenaa qabsoo Oromoo keessatti warri ijoo ta'anii wirtuu ta'anii daandii saaqaniitiin jedhan seenaan isaanii dhokachuun qabu jechuudha. Haji Huseen Suraa Faati yeroo kamuuyyuu dhokatamuu hin qabu. As deebi eega jaarraan Faati qabsoo hidhannoodhaatitti gadi bayaniitiin socho'aa turan osoo hoogganni adda bilisummaa Oromoodhaa magaalaa keessaa dhiibamee gadi hin bayiniin dura yeroo jaarraan mul'is Faati wannatti turani namoonni qabsoo Oromootitti jalqaba barumsa ofii dhiisanii caasaa biyya keessaa handhuura jiru sanaanillee wal quba qabaniitiin qabsootti gad dabalaman namni akka Badhoo Dachaasaadhaa yookaan Dammayisaa Faati seenaan isaanii yeroo hedduun dubbatamu jechuudha. Warri jalqaba dirree qabsootitti argamee sagalee bosonaa dhiyeessuudhaan qopheessuudhaan akkasuma ammootu hujii siyaasaatiin karaa qabsiisee qabsoo Oromoodhaa roga qabsiiseetiin jedhe namni akka Badhoo Dachaasaadhaa
seenaan isaanii tuttuqamuu qaba jechuu barbaadeetiini akkaataan bu'uureffama qabsoo uummata Oromoo keessa waan seenaa qabu tuttuqumaa fi kaan jaallan tuqanii jiranii kanatu walitti hidhatee deemeetiini qabsoo uummata Oromoodhaa bu'uuressa jechuu barbaadeeti. Galatoomii jaalabbiyyuu jaalabdataati waan jettu itti dabaltu ni qabda. Oma. Jalan akka gaariitti lafa kaa'anii waan itti bulumaan qabu. Hayyee jaala bareedaadha. I think waan hedduu keessa deemtanii nu kaaftanii keessattuu qabsoon hidhannoo akkamitti akka jalqabe waan jedhu backgroundii isaa baay'ee keessattuu dhaloota ammaa waan isin keessa dabarsitan qabsoon Oromoo keessa dabarte kana dhaloo nama hin beeknee fi I think ibsa bareedaadha jedhee yaada. Haala keessa dabarsinee kaafneerra mee challenge illee tuttuqxaniirtanii challenge kanarratti mee challenge keessa dabartan odoo waan tokko illee kaasuu dandeettanii yaada jedhu qaba akkamiin laaltu? Jalqobsan hin jirani. Miitu godheera. Okay. Jalqobsaa miitu. Waan gaafii amma gaafattanii irratti waan jechuu barbaadu qabsoon Oromoo challenge hamaa keessa dabaree as ga'e. Addorsummaa Oromoo qofaa miti warri san dura turelleen fakkeenyaaf Jeneraal Waaqoo Guutuu faanni jecha tokko kan yeroo baay'ee namni haasa'u kaanii dhugaan taanee fi hundeen qabnee tokko tuquu barbaada. Kunis qabsoo qotee bultoota Baalee jedha. That is not true. Kun jecha sirri itti miti. Qabsoo san keessatti namni qooda fudhate qotee bulaa qofaa miti. Nama barataa keessa qooda fudhate lakkoofsan haga sadarkaa ammaa kana gawwaa baatu malee tiffataan keessa jira, qotataan keessa bira, naggaa everybody Oromoo jechaadha. Uummanni Oromoo akaakuu bifa mararra jiru. Martinuu keessa qooda fudhate jechuudha. Qabsoo diddaa gabrummaati. Yeroo san keessatti hir'inni ni jira. Gartanii hir'inni maqaa jaarmaa akka amma bara ammaa kanatti baranee godhanii sirriitti kilee godhanii deemuu dhabuun hir'inni ni mul'ataa jecha. Garuu jarri suni adeemsa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti waan kara lola ilaalu. Adda bilisummaa Oromoo dachaa 10 ol lolee jechuudha jarri sun. Lola ajaa'iba. Lola Oromoo lola keessa lolli san caalu hin jiru. Lolli qawwee kan lola Waaqoo Guutuu ga'u hin jiru. Adda bilisummaa Oromoo keessatti waggaa 39 dabarsee jecha. Waggaa 39 kun amma seenatti jira jechuudha. Lolli akkasii hin jiru. Adda bilisummaa Oromoo gureellaa xixiqqaa haala hacuucama garaagaraa keessatti rakkataa ture malee lola jajjaba akkasii godhee hin beeku jechuudha. Seenaa adda bilisummaa Oromoo keessatti. Garaagarummaan suni adda bilisummaa Oromoo bifa irra bal'aa ta'ee fi yaada Oromoo hunda hammatu qabaachuu isaatii fi dafee dhageettii horachuu isaatiin irra dafee beekame malee haalli yeroo san ture qotee bulaa Baalee kan jedhu sun jecha roongii akka ta'e kaasuu barbaadeeti jechuudha. Karaa biraa erga adda bilisummaa Oromoo ijaarame jaalan illee kaasanii jiranii jalqobsa waan kana bal'inaan kaasee jira. Rakkinni adda bilisummaa Oromoo mudate qabsoo marfama keessatti qabsoo godhaa ture. Marfama. Kan mootummaa tokkollee hin gargaaramne. Karaa Somaaleetti sila biyyi ollaa kennaa itti dhaydhee meeshaa irraa argannuu fi dirree leenjii keessatti banannuu fi waan garaagaraa keessa godhachuu dandeenyu biyya Oromoo kana qabachuu hawwan inumaayyuu nu gargaaruu dhiisi biyya Oromoo haga tokko atilees Somaaleen hawaashii gad waan jettu qaba. Hawaashii gad sirballee itti baasanii itti geeraranii kitaaba irratti barreessanii jiran jechuudha. Hawaashii gad lafa Somaalee waan jedhamu still haga ammallee mataa keessa qaba. Namni Somaalee kan dur du'ee dabrallee kan amma jirullee hawaashii gad lafti sun lafa Oromoo lafa Somaaleetu waan jaan qabanii jecha. Kanaaf nu gargaaruu hin dandeenye nuti humni waraanni bilisummaa Oromoo godina bahaa turre haala dhiphuu keessatti haala rakkataa keessatti kan dhiyeessin meeshaa waraanaa hin jirre nyaata dhugiin hin jirre uffanni hin jirre haala akka malee haala zaliilii keessatti qabsoo godhaa turre jechuudha. Marfama keessatti jechuudha. Karaa dhihaatillee akkuma gartanii jalqubsa reef kaasee tattaafatame jaalleen confaanni jaaldiiman faani karaa dhihaa dhaqanii tattaafatanii naannoo Suudaan kana mootummaa yeroo san jirurraa waa xiqqoo waa gartanii karaa ooraaf waa argatuun haa jiraatu malee
haga barbaadamu san haga TPLF gargaaran haga EPLF gargaaran adda bilisummaa Oromoo gargaaruu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf amma warri Suudaanii kun warri amma Tigrootatti waliin haala adda addaatti wal keessa seenanii jiran qubsumaan jireenyaan hawaasummaan akkuma Oromoo fi Somaalee wal keessa gara baakar jiran Tigroota waliin wal keessatti laqamanii jiru jechuudha. Gara Oromoo kana gargaaruurraa gara Tigroota gargaaruutti cillaanfatanii jechuudha. Gartanii kanaaf walumaa galatti yoon kaase haalli chaalenjiin adda bilisummaa Oromoo mudate adda bilisummaa Oromoo marfama keessatti qabsoo godhuu isaati. Marfama keessatti. Lammaffaa haalli lammaffaa adda bilisummaa Oromoo mudate hogganni adda bilisummaa Oromoo hogganni waaltaan gartee filatame yeroo tokkotti namni 11 wareegamuu isaati jechuudha. Akkuma bobba'een dhumatee gartee namni 11 yeroo tokkotti wareegame adda bilisummaa Oromoo yeroo dheeraadhaaf hoggana waaltaa qabaachaa ture. Koree godina bahaa jedhanii, koree godina dhihaa jedhanii, koree lamatu kacaasan hogganaa ka guyyaa wal qunnamu hin jirree fi jechuun guyyaa illee ta'uu baatu qunnamtii ifaan qabne yeroo dheeraa gannaan lakkaa'amu keessatti wal argamu faa malee kan qunnamtiin ifaan hin jirre keessatti akkasitti bara dheeraa ture jechuudha. Haalli kun egaa haala chaalenjii baay'ee hamaadhaatii fi inumaayyuu hagan warri gariin ABO'n karaa dhihaatiin jiruu fi ABO'n karaa bahaa kanaan jiru kun tokko moo dhaaba lama haga jedhamu gahee jechuudha. Erga 1991 bara 1991 namni garaagaraa walitti dhufee wal arge malee waaltomminni hin turre jecha walumaa galatti gartee qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo gaggeessu keessatti. Kanaaf haala hamaa keessa dabare. Achi as haga wayyaaneen biyya sana 1991 mootummaan Dargii diigamee biyyatti deebinellee haalli kun ittuma fufee jecha. Maa irratti mootummaan Somaalee hin diigamtee mootummaan Somaaleetu hin jirtu karaa dhihaa waajjira adda bilisummaa Oromoo achi ture Suudaan gartee nurraa bahaa jettee ofirraa baaftee haalli kun ittuma fufee jechuudha. Kanaaf karaa biraatiin adda bilisummaa Oromoo keessatti haalli qindoomina hogganaa adeemsa keessa namni wal afaan deebi'uudhaan, wal nyaachuudhaan, wal diiguudhaan haala amma adda bilisummaa Oromoo keessatti mul'atu uummanni Oromoo baroota kurnyaan dabre kana sirriitti hubatan itti fakkaataa jechuudha. Kan hunda wal barbaada. Tole, anatti qochi dabalataa waan seenaa qabsoo kibba bahaa ilaalu waan jaalabiyyuun kaase waan ilaaluuni wanni kun bal'aadhaa jechuudha. Bal'ina guddaa qabaa jechuudha. Kanaaf isa kana yeroo biraa otoo itti deebine gaarii natti fakkaataa jechuudha. Maaliif waan bal'inaan xiinxallantu jira jedhee namanaa jechuudha. Qabsoon kun eessarraa eessa akka gahe eenyufaat akka jalqabe haalli isaan keessatti jalqaban maal fakkaata dhugaan jiru ammoo maal fakkaata waan jedhu sana bal'ina yeroo biraa itti deebinee dubbanna fakkaatee jechuudha. Kanaaf achirratti jechuu barbaadee jechuudha. Waan chaalenjii yookaan dhiibbaa qabsoo Oromoo irratti waan ilaaluuni qabsoo adda bilisummaa Oromoo osoo hin ta'in qabsooma Oromoo kan waliigalaa irratti dhiibbaan godhame jaalabdataan kaasee jira. Haa ta'u ammoo caalatti yoo barbaachisee jedhe qabsoon Oromoo jalqabarraa kaasee keessattuu yeroo koloniyaalistoonni biyyarraa ka'anii olloonni kenna gartanii biyyoonni olloota kennaa kolonii jalaa bahanii bilisoomanirraa kaasee yeroo sana gartee uummanni kenna abdii guddaa godhatee yeroo Keeniyaan yeroo Somaaliin jalqaba bilisoomte yeroo eegasii Keeniyaan itti aantee bilisoomte 63 akkana keessatti jedhu sun bilisoomani Somaaliin 60 Keeniyaan 63 keessa 1963 keessatti bilisoomte yeroo uummanni Afrikaa guutumattuu kolonii faranjii jalaa bahee jiru keessatti abdiin uummanni keenya bilisummaa isaatiif qabu guddaa ture jechuudha. Keessattuu biyyoonni biyya akka Somaalee kan ollaa keenya jiran kan immoo akkuma reeftana jennetti bifa hedduun wal fakkaan bilisoomuun isaanii abdii guddaa namatti bulchee jechuudha. Saba sanarraa kan ka'e Jeneraal Waaqoo Guutuufaa warri isaan waliin jiran hundi isaaniitu ka'anii gargaarsa irraa barbaaduudhaa fi innis irraa barbaaduudhaaf biyya Somaalee dhaqanii jechuudha. Yeroo sanirraa kaasee dhiibbaan mootummaan Somaalee uummata keenya irratti geessite waan laafaan turre jechuudha. Chaalenjii guddaadha jechuudha. Maalinni tokkoffaa akkuma jaalabdataan kaasee jedhe mootummaan Somaalee kaayoo isii keessatti alaabaa isii irratti urjii 5tu jira gartan kanaa jechuudha. Urjii qara 5tu jira jechuudha. Urjiin qara 5 suni Somaalee 5 jettu. 5 Somaalee jettiin isii maqaan isiitu mootummaan Somaaleetii uummanni Somaaleellee 5 Somaalee jetti jechuudha. 5 Somaalee sun keessaa tokko Somaalee biyya Impaayera Itoophiyaa kana keessa jirtu jechuudha. Kana waan ta'eef jecha
shanta Somaalee shanan sana walitti fiduudhaa fi qabsoon isaanii odoo bilisummaa hin argatin duraayyuu akeen isaanii guddoon san turee jechuudha. Kana waan ta'eef yeroo bilisoomanii irraa ba'an yeroo namni kennammoo gartee ka'e isaanitti dhufee jedhu haalli isaan itti jiran maaliidhuma Oromoo biyyatee gartee nuti gartee Oromoo biyya Itoophiyaa kana keessa jirru kana keessattuu gara Awaashiin gadi kan jiru kana Somaalee qofa osoo hin ta'in Oromoonuu Somaaleedha jedhanii waan fudhataniif jecha dantaa gartanii akka firaatitti nama gargaaruun haa ta'uti gartanii maqaayyuu akka namni himatee isaanii waliin hin jiraannu fi gargaarsa irraan arganne godhaa turanii jechuudha. Bifa kanaan dhiibbaan godhan jalqaba yeroo gartee waa qofaa dhufan kanummaanuu isaan gartanii akka jaarmaatitti yookaan immoo akka siyaasatti maqaa dhabatanii akka isaan maqaan baafanne dhiibbaa irratti godhanii maqaa maalitti maqaa kuluba jedhanii ni garte maqaa kuluba baasanii kulmisse jechuudha afaan Somaalitti yookaan immoo walitti fidaa jechuudha gartanii qunnamsiiftu jechuudha maqaa kanaani akka gartee uummanni kun qabsoo godhanii jechuudha. Jara kennalleen gara warra gartiin ogaatiin Somaalitti Itoophiyaa keessa jirtulleen maqaa kana itti moggaasuudhaan maqaa kanaan qawwee itti kennan malee maqaan garteen isaan qawwee itti namaaf itti kennan yookaan hidhannoo itti namaaf kennan kan biraan jiru jechuudha. Sana bira dabree yeroo 64 akkasiin natti fakkaatee yeroo waltajjiin maccaatu lama diigamee jedhu Haajuseen Soraafaa baqatanii gartanii biyyaa bahanii biyya Somaalee dhaqanii jedhan kan isaan maqaa gartanii Oromootiin akka gargaarsi godhamuuf gaafatan bira dabranii ammoo imbaasota biyya Somaaliyaa keessa jirtu biyyoota alaa sana hundi qunnamanii gargaarsa irraa gaafatan namni gufuu ta'ee gartee kanatti biloog godhee akka isaan gargaarsa irra hin arganne godhee fi maqaa kanaan akka hin qabsoofne godhame isaan kanaa jechuudha. Bira dabranii ammoo maal godhanii afeerraa biyya Masriirraa argatanii biyya Iraaqirraa argatanii Masriirraa argataniin akka isaan dhaqanii gartanii sana keessaa qooda fudhanne nama isaanii isinitti daballu malee jedhanii nama isaanii dabalanii maqaa Somaalee galmeetiin akka isaan biyya alaa sanaa qunnaman boosisanii jechuudha. Kanaaf achirraa kaasee gartanii dhiibbaan godhame laafaan turree jechuudha gartanii Somaaleen Oromoo waan jiru dhagahuu barbaaddu jechuudha. Oromoo qofaa miti maquma gartanii maquma kenna gartee kan Oromummaa kanaayyuu dhagahuun barbaaddu jechuudha. Waan biraa afnaan maquma dur gartee Habashaan nutti baase gaarraan tana gartee nuti ofirratti fiyyaamuun barbaanne sanaayyuu gartee akka sanaanuu namni gartee fiyyaamu hin barbaaddu jechuudha. Maal jechuudha kuni yoo Somaalee ta'e malee Oromummaan akka namni biyya tana keessa seenee falmuun barbaaddu jechuudha. Kanaafuu chaalenjiin guddaan achirraa jalqabee haga dhiheenna kanaasitti gartanii mootummaan Somaalee nurratti gootu akka mootummaan Ziyaad Barre diigamtutti dhiibbaan isiin nurratti gootu waan laafaan turre jechuudha. Kanaafuu qabsoon Oromoo akkasii waliin qabanne warri godhe keessaa tokko jechuudha. Kanaaf gara biraatiin immoo akkuma Jaalabasaan kaasee jedhe adda bilisummaa Oromoo bara 1979 waliin dubbanna jechuudha. Yeroo itti dhufan isaanis dantaa irraa barbaadanii gartanii akka maqaa Oromoo maqaa bilisummaa Oromoo dhiisanii maqaa Somaalee abbootiin qabsoo namni godhu barbaadanii jechuudha. Waan hin ta'iniif waggaa 4 guutuu waliin qabsoo godhaa badhamne baay'ee irratti adda bilisummaa Oromoo irraa abdatannaaniin akka biyya sana keessaa bahan godhamee jechuudha. Yeroo ka'anii biyya Suudaan dhaqanillee akkasumatti gartanii wantaan jiru hiriirri jiru gartanii dhiibbaa guddaa mootummaa Suudaaniin qajeellotti gartee Oromummaa kana qajeellotti hin beektu haa ta'u ammootu gartanii dhiibbaa gara biraatiin godhamuun akka gargaarsi achiin yookaan hin qabnellee godhamee jechuudha. Baay'ee irratti yommuu mootummaa dargii tokko malee fayyadatti warra biraatu nurratti ijaaree akka qabsoon kenna wanta akka qabsoon kenna fuulduratti hin deemne yookaan immoo injifannoon argamne godhamee san argamne godhamee jechuudha. Egaa kanaaf kunniin waan jiraati jechuudha. Gara biraatiin osoo nuti garteen akkasitti jiru Somaalonni maal godhanii warra biraa gargaaranii jechuudha. Warra biraa gargaaranii jechuudha. Eertiraa gargaaran, Tigree gargaaran, warra biraa gargaaran. Nuti ammoo gartaniin silaa ollaa walitti jiru irratti godhanii jechuudha. Gama kaaniin immoo tuyyuu biyyoonni akkas gartee biyyoonni ollaa warreen Jibuutii isin beektan sana akkuma gartanii mootummaa uf dandeette osoo hin taane kutaa biyya tanaa kana taatee sodaa biyya mootummaa kanarraa qabuudhaa fi nama kenna yeroo garagaraasitti walitti qabdee baqataa achitti wantaa jedhuuf achi dhaqu hunda giitee gartee raaftee biyyatti deemti jechuudha. Mootummaan Keeniyaas immoo tuyyuu
Oromoonni Booranaa kan akka gartee Oromaa fa'aa achi keessa waan jiraniif warreen achi keessa waan jirtuuf jecha sana keessa waan jirtuuf jecha sana keessa waan jirtuuf jecha kanaafuu shakkii gartee qabsoo adda bilisummaa Oromoo irraa yookaan Oromoo irraa qabdii jechuudha. Kanaaf ija hamaan namni nama laalaa ture jechuudha. Kanaaf dhiibbaa keessa jirraa marfama keessa turree haala akkasii keessa turree warri biraa ammootuyyuu Eertiraa yoo fudhanne Suudaantu jira bahara qabanii achi alatti biyyoota biraatitti gartanii qullummaa qabanii Tigree waan ilaaluun immoo TPLF waan ilaaluun immoo tuyyuu warra Shaabiyaa waliin gargaaramtee jirti Suudaanii gargaaramti. Kanaaf humna argatanii nu caalaa gartanii qabsoo hidhannoo qajeellotti gartee daawwii tokko adeemsisanii dhufanii jechuudha. Gara biraatiin immoo uummanni keenyas haa ta'u firoonni keenya akkasumas diinonni keenya qabsoo Oromoo keessu ture jechuudha. Qabsoo adda bilisummaa Oromoo maal jechuudha? Akka waan adda bilisummaa Oromoo qabsoo hidhannoo sana adeemsisuu hin dandeenye akka waan gartee qindoomina qabaatee waa sana godhuu hin dandeenye itti gartanii namni wanta hidha jechuudha. Qabsoo Oromoo marfama isiin keessa jirtu gartee warri hin beekne dhiibbaa isiin keessa jirtu warri hin beekne warri beekanis immoo beekaa gartee qabsoo kana keessuudhaaf lola irratti oofaa turanii jechuudha. Gartanii kana ture jechuudha. Yeroo bara dargii sana inumaa xiqqoo isii tindhisa namni qabaa jechuudha. Maal jechuudha? Nullee asiin lola Eertiraanis kamasiin turanii diina gamtaa waliin qabna waliin bakka namni lolaa ture jechuudha. Erga mootummaan dargii diigamee dargiin mootummaa Tigree dhuftee chaartara keessaa baanee jenne ba'aan qabsoo biyya tana keessa adeemsifamtuu qabsoon hidhannoo irratti deebi'ee fuulli diinaa duratti deebi'ee jechuudha. Kanaaf mootummaan Tigree ofii qofa osoo hin ta'in warreen biraa kan ollaalle dabalatee nurratti gartanii hacuucaa fi miidhaa fi wanta duula guddaa dura adeemsisaa turanii jechuudha. Kanaaf chaalenjiin jiru gara siyaasaas gara hidhannootis gara hundaa gara dippiloomaasiis gara bifa garaa garaatiin keessattuu gara dippiloomaasiitti inni mootummaan mallasfaa maqaa terorizimii moggaasuudhaan biyyoonni Awurooppaa biyyoonni dhihaa akka isiin listii sana keessa nu seensiftu godhaa turte jechuudha. Itti milkaa'uu dadhabde malee. Kanaaf chaalenjiin jiru gara siyaasaa gara waraanaa gara diinagdee gara hundaan akkas ture jechuudha. Nuti osoo takkallee gartee gargaarsa alaa tokko hin qabaatiin ofirratti hirkannoon uummata keenya gargaarsifannee qabsoo godhaa turre jechuudha. Kana waan ta'eef jecha namni keenya qabsoo adda bilisummaa Oromoo godhe ijaa dadhabbiitiin ilaalu osoo hin ta'in inumaa bifa jabinaatiin ilaaluun barbaachisaa ta'anatti fakkaate jechuudha. Maaliif osoo gargaarsi tokko hin jirre keessattuu osoo namni keenya kan jiddu galeessa keessattuu mootummaan dargii bara aangoo qabateerraa kaasee maal godhu safaraa ijaaruudhaan uummanni akka waliin qunnamne godhuudhaan addaan kutuudhaan yeroo godhu keessatti nuufi uummata keenya adda kutee ture jechuudha. Warra magaalaatiif warra baadiyyaa adda kutee ture jechuudha. Warra baadiyyaa gontaa itti ijaaree qawwee itti kennee gartanii milishaadhaan gartee xaaxaqii baan warra hidhattoota baananiin akka wantaa godhaa ture jechuudha. Warri yeroo sana jiru otoo abdii kutatiin otoo hamilleen dhabin gartanii qabsoo kana uummata keenya biraan gahuudhaaf namni gartee akkas jabinaan namni qabsoo asiin gahee jechuudha. Kanaaf akka jaarmayaasitti laafinni jiru jechuun laafinni ni jira. Garuu ammoo yeroo laallee jennu laafinni kun dadhabbii sun maaliin kan dhufe tokkoffaa akka ji'oopolitikaadhaan dhufe jechuudha. Lafti keenya marfama keessa waan jirtuuf gartanii mootummaan irraa gargaaramu hirkannee itti walqaa jiru. Beezii tokko keessaa qaban lafa gartanii yoo namni keenya dhukkubsatte mataa itti geessinee wal'aanan dhabu ture jechuudha. Gaafa dura Suudaantu ture jechuudha. Boodarra ammoo sun hundinuu bara dargii bara Tigree kana sun hundinuu hanqattee waraanni keenya kariyaa keessa jiru socho'uu dadhabee mootummaa Suudaan akka qalabdataan kaase kana keessatti daangaa itti hidhattee qabeenya isaa saamtee wantaa goote jechuudha. Kanaafuu chaalenjiin guddoon nurran turree jechuudha. Kanaaf keessaa bahuu hin dandeenyu inni mul'atu kana fakkaataa jechuun jedhee jechuudha. Irraa baheen jira. Tole ulfaadha jaallani baay'ee bal'inaan lafa keettanii an poointuma ijoo qofa tuqee bira dabra. Wanni qabsoo Oromoodhaa mudate wanni qabsoo Oromoo mudate tokkoffaan akkuma amma jaallan ibsan kana ji'oogiraafiin nu miidhe jechuudha. Roga hundaanuu dantaa ummata Oromoodhaa irraa qabanii ummata Oromoodhaa ufitti qabanii wanna godhuudha malee akka Oromoon humnooftu hin barbaadamu jechuudha karaa hundaan. Sumaaleen irra guddaan isiidha lafti isiin qabattee irra teettu lafa Oromooti. Dhiibbaadhaan lolaan qabattee dhiibdee ummata Oromoodhaa ol fiddee tokko
Kanaa miti akkuma amma dura jedhan sanaa bira dabarteetiin tabiraatu bololti jechuudha waa shiiqat ufitti gad deebisuudhaaf. Tokko kana karaa Booranaatiin kibbaatiin yoo fudhattaniitiin jettan irra guddaan Oromoon Haile Sillaaseen gurgureetiin Ingiliziif kenne cinaa akka jirtuun Oromoota Booranaa Orommaa Garbaaf kanneen argitanii wanna godhanii sunniin illee damtaa addaa fi imaammata biyya isaanii irrattu nama gargaaruudhaa kan qabneen. Akkuma karaa dhiyaatiin jedhani amma warra qabsoon teenyata karaa dhiyaa beeytan miseensa uleedhaa nama Beenishaanguliitiin ergamanii akkasi seenaatiin turte nama Oromootiin miti namni xurree karaa sana saaqee jedhe nama Beenishaangulii jechuun seenaa keessatti isinii haa himu. Kanaaf ji'oogiraafiin karaa hundaan nu miidhee akka jirutti tokko ji'oogiraafii innee bira baanee dabarra jechuudha. Inni lammaffaa jalqaba irra isinii kaasee jira. Uummata Oromoo akka jirutti ta'ee osoo dabballeen keessa deemtee uummata Oromoodhaa bilcheessitee dammassitee kakaaftee waa hunda hin ta'in daddafee addi bilisummaa Oromoolee gara dirree qabsootitti gadi ba'i. Waan jecha Huseen Suraadhaa Rabbi rahmata isaa haa godhu lafa kaa'e sana ummanni keenya wanni inni beekuu qabu tooftaan ismaarti taanee haga humnoofnee diinagdee horannee humna horannee waa hunda godhannee jennutti nu ummata miidhama keessa jirru maqaa akkasii tokko dhufa goognee haa deemnu jedhee yaada inni lafa kaa'e sana yeroo sanatti hin fudhanneef summataan isaa nu miidhe jechuudha. Miidhaan sun kan agadhaa sabaa fi sablammoonni adda addaa Oromiyaa keessa qubataniitiin jedhan Oromoo ija diinaatiin ofirraa ilaalan gabroonfattoonni illee nafxanyas haa ta'uuti sirnoonni itti dabran hundinuu isa sana fayyadamaniitiin adda bilisummaa Oromoo qabsoo Oromoodhaa rakkisaatiin turan isa kana jechuudha. Bilchinni hin jiru silaa dammaqiinsaan ummata ijaaranii ummata kakaasanii eega waan kana hunda ummata keessa seensisan booda osoo hin ta'in argitanii wanni sun uumame jechuudha. Lammaffaa namoonni yeroo sana dammaqanii waraana keessaa ol ka'an akka Taaddasaa Birruu fa'aa haa ta'u namoonni akka argitanii Haji Huseen Suraafaati warri ummata keessaa ka'anii barumsa akka biyya Arabaa kana baratanii kitaabota adda addaa dubbisanii waan kana hunda beekan dammaqiinsi warroota yeroo sana ka'uutiif namoota karaa kibba baatiin illee biyya Sumaalee dhaqanii akkuma dura isiniin jedhu laala dhoombir dheeraa warri fuudhee dhufetu jira. Itti aanee dhoombirii lamatu seene dhoombirsaan jaatitu seene warri jalqaba dhoombirii dheeraa fuudhee seene sun seenaan isaanii daboolamee jira jechuudha namni isaan beeku hin jiru. Dhombiriin isaan jaadhaa itti aanee seene sana booda itti aanee warra kilaashii qofatu lubbuun hafanii wanna jedhaniif dhageettiin warra dammaqiinsi warra yeroo sana dammaqeetii uummata Oromoodhaa wal qixaa miti tokko kan miidhe kana. Inni kun rakkoma ji'oogiraafiitiif dammaqaaf waan amma isiniin jedhu kanaan wal qabatee hoogganoonni adda bilisummaa Oromoodhaa yeroo sana gadi bayanii jedhan dhabamuun akkuma dura jaallanedhan sana qofaami bara hoogganni adda bilisummaa Oromoodhaa mul'ata qabu badhoo Dachaasaatii fi Baaroo Tumsaadhaan kufee jechuudha. Isaanitti aaneeti kama Garsaa Bariifaa Agadaa Gammadaa Fadamisee Tacaanee faatii warri argitanii abboomsaa mittiiqquu kunniin namni 11 bakka tokko dhume jedhan. Wareegni Baarootii fi badhoollee nu miidhe jechuudha yeroo sanatti. Faffaca'iinsi yeroo sana keessatti argitee humni adda bilisummaa Oromoodhaa bakka tokko turee jedhee maqaa kun karaa jaarraa koree kun garana koree jedhee yuu deebee nu miidhe. Rakkoo sana koonfilektii sana fixuudhaaf liidarshiippiin adda bilisummaa Oromoodhaa yeroo sana ture qooda mul'ataa kennuu hin dandeenye jechuudha namuu ufittis ufifii walloluu malee. Lolli Oromoon lamaan ifloodhaaf ABO jidduutti wanna godhaa turte kan adda bilisummaa Oromoodhaa irra ajjeesee jedhe lola sana. Osoo humni adda bilisummaa Oromootiif ifloo gaafas rakkoo koonfilektii uumame sana wareega jaallan lamaanii sana aansanii jaarraadhaaf mudhisiin qabanii haalli sun nagayaan kadhumu taatee jettee humni lamaan ufii wallolaatiin ture sun argitee diina irratti deeba jechuudha. Tokko kana kanu miidhe jechuudha. Dhibdeen istiin ammallee nu faana deemteetiin Oromoo miidhaa jirtu rakkoo dhaaba kana keessatti yeroo mudatu rakkoo sana argitanii gatta'anii fixachuu dhabuun mata jabinaan bifa adda addaatiin wal dhiibuudhaan maal taran maal godhan jechuudhaan deemamu kuni kan dhaaba kana qancarsee facaasee qabsaa'onni bifa adda addaatiin moggeeffamaa deemaa dhufani istii laga Oromoo ummata Oromoo keessatti deebileellee nu biraa namne tokko dhibde jechuudha. Dhibdeen kun maal dhibdee liidarshiippiin. Liidarshiippiin mul'ata qabu. Liidarshiippiin beekumsa qabu. Liidarshiippiin wanna dhusun dhumee dabre. Ka hafee jedhee warra istaaboorni mataa jabaatan ka argitee dantaa mataa ofii malee hegeree biyyaa hin laalle bifa akkasiitiin deemamu kan haqadhaa adda bilisummaa Oromoodhaa qancarse kana tokko ji'oogiraafiidha isiniin jedhe. Lammaffaa dammaqa ummata keenya yeroo sana osoo kakaasanii hin dammassin namuu bakka jiruun gabbayeetiin jedhe
inni kun ammootu lakkoo liidarshiippii keessa jiru isiniin jedhe liidarshiippiin kun kan dhume ka hafeetiin jedhe ka dantaadhaaf gaafatamaaf ufii wal dhiibu malee ka rakkoo jirtu koonfilaktii fidee ummata Oromoodhaa sochoosuu miti. Laala wanni haqa ammaa deemaatiin jiru kana jechuudha. Amma haala deemu keessa osoo liidarshiippii mul'ata qabu liidarshiippii cimaa qabaannee jennee addi bilisummaa Oromoo haa ta'u jaarmayoonni siyaasaa Oromoo hundinuu waan argitee wal qoqqoodanii deemaniif hin jiru gatta'anii rakkoo jirtu furatanii haala amma deemuu wanna dhamaa jira. Adeemsi amma deemamaa jiru kun illee rakkoo makaleessaa sanaan chaalenjii mudate jettu chaalenjii sun haqa ammaa nurra jira jechuuf hin jedhe bokku haqa ammaa nurra jira. Gariin yookaan tooftaa wayitiin bakka silaa barbaannu geenna jedhee deema. Gariin ammoo tuchuu nama qabsoo keessan miidhame kakalee harki isaa irraa cite kana ka umrii ufii jiruu qabsoo keessan dhume kana hunda isaa argitee namni beekumsa kennuuf hin jiru jechuudha. Kama argan waliin dibbee dha'aa deeman haga addaa ka du'ee dabre sun osoo dhagaye nu amma rigireet goona ni gaabbina. Ummata kanaaf saba kanaaf qabsoofnee maal taane yeroo qabsaawonni harki isaanii cabde ijji isaanii burutte miilli isaanii cabe namaa gaditti ilaallamaniitiin jedhan yeroo kama jiru waliin dibbee dha'aatiin deemamu kun dammaqinsi ummata Oromoo istiin baay'ee dadhabaa ta'uu mul'isaa jechuudha. Inni kun rakkoo miidiyaati. Addi bilisummaa Oromoodhaa lola xiqqaa godhaa hin turre. Lola xiqqaa godhaa hin turre. Mooraa diinaa kaampii diinaa cabsaatiin ture. Osoo nu qabsoo kanatti illee hin dabalamne dura. Osoo lolli guddaan godhamuu baate hadha harki namaa citee miilli citee ijji buruttee hin taa'u qabsoon kun bakka kana hin geessu. Sochii qabsoo kana lola kana godhamaa ture kun laala kadirree dhiyaatitti lolu kadirree dhiyaa quban qabu. Kadirree dhiyaatitti bahaatitti lolaa jiru ka kibba bahaatitti lolu quban qabu. Kan gammoojjii keessa loloonni gugurdaan nu godhaa turreetiin jenne magaalaa keessa quban qabu miidiyaa hin qabnu sagalee bilisummaa Oromoo takkatti sunuu eega lola goonee torban fageennee yookaan qunnamtii argatanii oduun dabu. Miidiyaan hin jiru. Amma yeroo asaanu kana teknooloojiin goddatee miidiyaan wanna jedheetiin hedhe kun maal ta'a jechuudha dafee Oromoo kakaase sochii godhamu. Kanaaf amma yeroo namoonni gariin maal gootan waggaa 40 guutuu maal taatan jedhu namni qaama ofii itti awwaalee jiruu itti dhabee qocaa itti nyaatee fincaan itti dhugee qabsoo tana fuudhee asiin gahe. Istiin dammaqiinsi ummata keenyaa gattaa'ee beekaan Oromoo hayyuun Oromoo laalee jarateenna karaa kanatu nu baasadhee rakkoo wal jidduu jiru fixachuu dhabuun chaalenjii qabsoo kana mudataa ture jechuu itti sii dabaluu barbaade. Galatooma, I think waa hedduu kaaftanii waan zamana Minilikillee kaaftanii waan zamana Haile Sillaasee ka'ee dargii keessallee waan keessa turre kaasnee waan zamana wayyaanee keessa dabrines kaaftanii jirtu. Mee gaggabaabsineetumaane amma hoo ammaan tana qabsooni addi bilisummaa Oromoo waggaa dheeraaf gaggeessaa ture yeroonis hedduu nurraa deemte gaggeessaa ture maalirra jirti waan jettu gaggabaasaatuma afaan lama tuttuqaa saniin walitti qabsiiftanii ammoo of dura hoo garamitti deemuu jirra waan jedhullee utuu akeektanii daqiiqaa lama qofa isinii kenna marii kana keessatti ammoo wanni tokko keessattuu hooggana fa'a ilaalchisee qabxiileen kaaftan jira chaalenjiileen gara hoogganaatiin dhaaba kana qunnamaa ture maali waan jedhu guyyaa biraa itti deebinee oduu mari'anne waan kana bareedaadha yaada jedhu qabaa. Ammaa fi garuu waan amma keessa jirru mee daqiiqaa 2 hamma 3 caalle qofatti gaggabaabsaatii tuqaa of dura immoo garamitti deemuu dandeenya waan jedhuut xiinxala keessan tilmaama qabdanii dhaggeeffattoota kennaa fi lafa kaayaa achirratti xumurra. Tole, ani gabaabsee waa jechuu barbaada. Chaalenjiin akka jaarmaa asitti akka hoogganaa asitti jiru guddaa ture jechuudha. Keessattuu bara 1991 dura wayyaadha. Maaliif gartee rakkoo jirtu rakkoo akka jaarmaa asitti qabu malee akka hoogganaa asitti qabamu xiqqaadha jechuudha. Inni hoogganaa haa jiraatu gartee maal jedha kwaalitummaan sun jiraachuu haa baatu malee rakkoo wal jidduutti namni qabu hin turre jechuudha. Garuu 91 as egaa bara chaartaraa keessa seenamee chaartara keessaa bahame hoogganni ol'aanaan isa jidduutti rakkoo adda addaa isa jidduutti ture jechuudha. Hubannoo dhabat ture jechuudha. Wal dhiibbuu ture jechuudha. Kanaaf wal dhiibbaan suni deemee jaarmaya kana bakka hedduutti akka inni addaan faca'uu taasisee jechuudha. Isa kana immoo walitti fiduudhaaf tattaaffiin godhamillee dhima ture. Gartanii keessattuu
waan kana haadhiphifnu humna jaarmaa kanaa kana ajabessinu jaarmaa kun yoo gartanii humna tokko ta'e malee yoo hoogganni kun wal faana hiriire malee gartee wal jala deemuun qabaachuun diinarra aanuun hin danda'amu yaada jedhu turee jechuudha. Kun immoo tuyyu wal dhiibuun kun naannawa qofaan osoo hin taane wantaa qofaan osoo hin taane ilaalchanuun turee jechuudha gartanii. Kanaaf bara chaartara keessa baanee jenne cinaani lakki jaaramuma kana keessa jechuun mootummaa kana keessa jiraannee sanuma keessatti afalmaa goonu qabsoon hidhannoo ka duraan gartee wantaa jiru sun nun baasu. Kanaaf duuba gartee Itoophiyaa kana keessatti rakkoo kana rakkoo Oromoon qabu kana haafurru malee akkanaan wantaa jedhuun hin dandeenyu kan jedhu. Gara biraatiin immoo tuyyuu mootummaa Tigree wajjin hojjechuun kan hin danda'amne waan ta'eef jecha yoo qabsooma hidhannootiin itti fufne malee akka biraatti furmaata gochuun kan hin danda'amne ta'uu isaattuyyuu mul'atee jechuudha. Kana keessatti gartee namni wal dhiibuu ni turee jechuudha. Turiinsa kana keessatti yeroo sanirraa kaasee haga ammaatiitti ni turee jechuudha. Ammallee taanaan kan dhaabbatni bilisummaa Oromoo kana kan cabsaa jiru, kan dhaabbatni bilisummaa Oromoo kana rakkoo irra geessaa jiru. Gartanii har'allee taanaan sila warri biraatu warrummaan Habashaatu jaarboonummaan Habashaatu yoo fudhannee jenne ayoo isaanii ka tokkummaa Itoophiyaa daangaa teriitorii impaayera kanaa tiksuudhaaf amantii tokkoon, afaan tokkoon, aadaa tokkoon biyya kana tursiisuudhaaf kan wanta akeeka qabanii jedhan jaarmee 8-7 walitti diiganii walitti deebi'anii humna jabaa tokko ta'anii as bahaa jiranii jechuudha. Gartanii kun waan beekamaadha jechuudha. Waan namni ifatti beekuu jechuudha. Nu gara keenyan immoo warreen gartee kaayollee addaatti hin qabne maqaan kennallee tokko ta'ee jiru. Kan gartanii waan biraasitti gartanii wal dhabbii tokkollee hin qabne wal tuffachuu wal wantaa jechuu yoo ta'e malee walitti qabu wal dhimmu yoo ta'e malee wanni biraa kan hin jirre haga ammaatti illee taanaan anatu caala anatu sana jechuudhani wal dhiibaa jiraachuun tokko jiraa jechuudha. Kun immoo milkii silaa barbaannu sana nu argamsiisuu abaduu himan dandeenye jechuudha. Kanaaf wanni barbaadamu silaa garritti deemuun barbaachisu har'a gaafa qawwee namni fuudhee jedhu sana karaa nagayaatiin qabsoo godhuu waan hin danda'amneef waan dadhabeef jecha namni qawwee fuudhe malee jaalatee gartee qabsoo qawwee fuudhee deemee lolee ajjeesee du'uudhaaf gartee namni fira qabu turree jechuudha. Garuu filmaanni biraa waan hin jirreef sana godhamee jechuudha. Har'a ammoo erga karaa nagayaatiin qabsoo godhuun barbaada jiraatu taatee mootummaan akkasii kan qalatu taatee jedhee kanaaf gara kanaan gara nagayaatiin qabsoo godhuudhaa fi gaaffii Oromoo impaayera kana keessatti gartee mootummaa kana keessatti hojjechuudhaaf yaada inni qabaa jechuudha. Kana ammoo kan irra aanuun namni danda'uu jiru yoo humni namaa tokko ta'e yoo humni jaarmaa tokko ta'e yoo jaarmeen tokko jabaatee as bahee jedhe adda bilisummaa Oromoo dhageettii qaba. Uummata keessatti kaa'uun isaa fudhatama qabdi. Kanaafuu kan fudhatama qabdu kana caalattuu jaarmaa kana jabeessanii humna namaatiin jabeessanii diinagdeen jabeessanii waa hundaan jabeessanii gartanii akka namni sagalee uummata argatanii irra aanu ta'uudhaaf yoo jaarmeen sun akkas ta'ee jechuudha. Kana ta'uudhaaf immoo nutti mul'ataa hin jiru. Kanaafuu kun waan nu gaddisiisan kan mataa keessatti hin gattaa jechuudha. Waan biraa bakka tana keessa namni aangoo barbaadu irratti ani mataa keessatti aangoo barbaadu. Biyya sanitti gartee deebi'ee yoo jireenya ta'e malee achi keessatti deebi'ee waa godhachuu barbaadu jechuudha. Garuu ammoo uummanni Oromoo yoo inni bilisummaa argatee wayitti bahee mirga isaa argate wanni barbaadamu sanii jechuudha. Hiree rabbiin nu godheetti gartee as kenne malee silaa lola dheeraa sana keessatti namni keessaa bahuu hin dandeenye jechuudha. Jabinaan illee keessaa baane wanni keessaa baane jenne hiree rabbiitti namni guyyaan isaa ga'u malee hin jechuudha. Kana waan ta'eef har'a natti fakkaatee warri har'a nu malee jedhu kuni aangoo mataa ofiitti yoo ta'e malee nama uummata Oromootiif yaadee gadi ba'ee natti hin fakkaatu jechuudha. Gartee umrii gartanii hireef rabbi asiin ga'e malee namni wanni inni barbaadu yoo ana malee yoo anaan ta'e malee wanni biraa gartee kan uummata kanaaf walitti geessu jiru gara kiyyaa yoo ta'e malee kan jiru waan jiru hedduu nama gaddisiisa. Har'allee waan dabre san irraa nuni barachuu dideeti. Har'allee waan dursan hordofaa jira. Kanaafuu gara itti deemaa jiru gara gartanii ulfaataa ta'ee natti mul'ataa jechuuf hin jiru. Yoo gara biraatti waa argaman malee gara bilisummaa Oromootiin iddoo rakkoo tokkummaatu akkasii jira jechuudha. Tokkummaa dhabuutu keessaa mul'ata jechuudha. Kanuma jedha. Okay, ani waan guddalleen dabalu yaalquubsan kaase an akkanatti fakkaatutti keessattuu bara 1991 irraa as rakkinni diinni adeemsa qabsoo bilisummaa Oromoo kan adda bilisummaa Oromootiin hoogganamu irraan diinni gaheerra rakkina adda bilisummaa Oromoo if keessatti qabutu irra guddaadha.
rakkina adda bilisummaa Oromoo of keessatti qabutu irralee miidhaa guddaa fidee jechuudha. Kan diinni nu dura dhaabatee uummata deeggartoota dhaaba kanaa, miseensota dhaaba kanaa, waraana bilisummaa Oromoo cufee walitti dabalan kan diinaa sanirra keessatti ture guddaadha jechuudha. Ammallee kanumatu mul'ataa jechuudha. Yeroo fakkeenyaaf yeroo ammaa kana keessatti adda bilisummaa Oromoo osoo waal ta'e adeemsa seenaa boonsaa qaburraa kan ka'e uummata Oromoo biratti deeggarsa guddaa qabeetiin abdii qabaa jecha. Sun hin jirtu. Yeroo garagarii beektanii waan garagarii fakkeenyaaf amma waa'ee sirna gadaa kana irra deddeebinee haasofna. Waa'ee sirna gadaa akkanaa sirna gadaa diimokiraasii maal akkan dhaabni fi diimokiraataa waan ta'in mootummaa diimokiraataa ijaaruu hin danda'u. Dhaabni fi diimokiraataa waan ta'in akka seera adda bilisummaa fakkeenyaaf akka seera adda bilisummaa Oromootti aangoo 12 jala jirutti akka jedhu hayyuuleen adda bilisummaa Oromoo tokko yeroo ganna 4 filamaa jedha. Yeroo lama yoo filame sirna gadaa san fakkeessina agarsiisa sirna gadaa san goona yeroo ganna 8 ol filamuu hin danda'u jedha. Nama amata 21 hayyuuleen adda bilisummaa Oromoo himatu jira 21 years. Gartanii? So haala akkanaa kanan adda bilisummaa Oromoo irraa rakkina akkanaa kana keessa seenee jechuudha. Ani numaa yaaddoo guddaa an qabu keessattuu nuti adda bilisummaa Oromoon amma keessa jirru adda bilisummaa Oromoo tokkooma jennu yaama namni baay'een mooraa adda bilisummaa Oromoo kana waasessuudhaaf ganna tokko dabre kana keessa tattaaffii guddaa goone jecha. Tattaaffii guddaa akkuma jaalqubsan jedhee namni nu keessaa aangoo barbaadullee baay'ee xiqqaa jiraatullee. Nu ka barbaannu qabsoon Oromoo adda bilisummaa Oromoo waaltee uummanni Oromoo aangoo qabachuu. Aangoo qabachuu. So kanaafi haalli amma akkana deemu kun ani numaayyuu amma haala keessa jirru miti. Gara fuulduraatittu uummata Oromoo gidduutti diviijinii adda addaa fidee leebalii wal falmii leebalii ganda gandaa gosa gosaa taate kan yaaddoo qabaa jecha. Haalli akka amma deemu kun yoo akkatti fufu ta'e. Kanaaf wanni jechuu barbaadu haalli amma keessa jirru haala is very critical time ta'ee mul'ata. Keessattuu adda bilisummaa Oromootiif jechuudha. Kanaafi adda bilisummaa Oromoo qofti osoo hin taane jaarmannummaan Oromoo hedduun isaatu mataa jabaachuun keessattuu hoogganoonni isaanii mataa jabaachuun habashoonni abbootii isaanii ajjeesanii aangoo fudhachaa turan. Aadaa habashaa keessatti barnu Oromoo sirna gadaa filmaatan goonaami namachi kaannaami. Aadaa habashaa keessatti ilmatu abbaa ajjeessaa aangoo qabaata. Gartee aangoo walii dhaalaa jechaadha. Habashoonni aangoo ilma ifii ajjeesanii abbaa ifii ajjeesanii dhaalan sunarra dhaabni 16 17 bakka takka deebi'ee dhaabni Oromoo 3 4 bakka takka deebi'ee gartee waal ta'uu dadhabuun nutillee aadaa habashaa san dhaalle ta'uu isaa mul'isaa jechaadha. Kanumaan dabaluu barbaade galatoomna. Tole ani waan kanarra guddaan jedhu jaallan dhugumatti poointis na barbaachisu tuttuqanii jiranii. Wanni nama gaddisiisu haalli dhaabni keenya qabsommaan Oromootu in general itti jirtu dhugaa waan nama qaanessu keessa jira. Nu akka jaarmaa keenyaatittillee akka mataa keenyaatittillee gaafa carraan argamee biyya galle sana gaaddisa Oromoodhaa ka biyyaa sana keessa rakkoo jiru fixannee jajjabaannee gaafiin uummata keenyaa deebi'ee wanna goona jennee yaannee turre sun akka hin jirre namatti mul'isaa sun waanuma amma qabxii jaallan tuttuqan kanaafi asiin durallee ture sana jechuudha iddee nutti ta'ee ka jedhu wanni kun waan jabaatanii laallatanii kun ammoo ani akkuma jaal abdataan jedhe yaaddoon kiyya guddaan adda bilisummaa Oromoodhaa diiganii adda bilisummaa Oromoo keessaa dhiibanii uummata Oromoollee sadarkaa jiru kan irraa deebanii akka diiggaa uummata Oromootitti illee hin finne ka jedhu yaaddoo qaba jechuu barbaadeeti yeroo ammaan tana nuyin carraa argame kana keessatti dhugatti itti fayyadamnee jaarmaa kana bakka tokkotti hin deebifne nama argitee angoo malee du'a jedhee ulee qabatee bordoodhaan haga ammaa deemaatiin jiru argitee baay'ee nama dhiba jechuudha. Kun waan ilaallachuu uummanni Oromoodhaa qabu. Hoogganni keenya ka dabre dhugaa waan garaa nama nyaatu yeroo hedduu amma namoota gaggabaabaa keessaa maqaadhaaniitiin jedhan yeroo seenaa jaallan sanaa dhageenyu honna jennu waan garaa nama nyaatu. Jaaligga zuuban teetiin mu'ee abdoo ka amma dura ansiin jedhu ka achii ka'anii ganda keenya keessa qabsoo godhaa socho'aa turan suni achii ka'anii Baalee lafa gadabii sanaa ka'anii osoo asin deebine dirree Sheek Huseenii dhaqan.
dirree Sheek Huseenii dhaqanii dirree Sheek Huseenii irraan Harargetti deebanii hoggana qabsoo bilisummaa Oromoodhaa qunnaman. Yeroo laalaa dukkanaa sana jarateen yeroo sana laalaa yeroo dukkanaa sana Jaalmu'ee Abdoodhaa dirqama itti kennamee dirree bayaa irraa rakkoo jaarmaa biyya keessatti jiru ka yeroo sana waliisisaa wal ajjeesaa paartileen mi'eessoo sadadii fi maaliin icaatiin kunniin wal wanna godhamuu fi wal dhabbii maandhee jaarmaa biyya keessaa jirtu furi jedhanii dirqamni itti kennamee deemee achitti qabamee nyaatamee jechuudha Jaalmu'ee Abdoo. Jaalabbiyyuu. Jaallan kaawwan wareegame kanaaf rakkoon hooggana akkasii sana dhabnee adda hooggana viizhiin hin qabne mul'ata hin qabne dantaa ufiitiif jedhee argitee ummata keenya addaan qoodee qabsaa'ota qoodee taa'u kanaan rakkataatiin jiraachuun dhibdee guddoo qabsoo bara dheeraa godhaa turre gaafii ummataa deebifna jennee deebine anamma yaaddoon kiyya guddoon gaafiin sunuu wanna jedhee Itoophiyummama dur sirna sana diigneetiin wanna goona jedhutti karaa hin taane marsanii achi jalan nu deebisaniitiin akka hin jenne yaaddoon kiyya tokko kana inni lammaffaadhaa ummata Oromoodhaa akkan diigne ka jedhu qabaa kanuma itti dabaluu barbaada. Galatooma marii keenya kaardhaa asumarratti xumurraa jaalqubsaa sabaa jaalabbiyyuu sammuu fi jaalabdataa shukkee akaakayyuudhaan jechuu yookaan ammoo jaalabdataa sabaa marii bunaakila irratti dhiyaattanii marii bareedaa kana godhuu keessanii fi hedduu galatoomaa bara 2000 nu hundaafuu bara gammachuu ka dagaaginaa ka bilisummaa ka badhaadhinaa kan nu ta'uu hawwii kiyya. Galatoomaa fayyaa ta'aa nagaan nu tura. Jaalbakku galatoomaa. Fayyaa ta'aa.